Odeeffannoo keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaaniin akka barreessanitti manni maree ministeerotaa gama raawwii hojii guyyoota 100 geggeessuu irratti argama. Gama raawwii kanaanis ciminoota hanqinoota jiran ilaaluudhaan kallattii hojii gara fuulduraa kaa'uuf akka ta'e ibsamee jira. Naannolee biyyattii garaagaraatti qormaanni kutaa 8ffaa kennamuu eegalee jira. Qormaanni kutaa 8ffaa bara kana kam 2016 naannoo Oromiyaa, magaalaa Finfinnee, naannoo Gambeellaa, kibba lixa Itoophiyaa fi akkasumas immoo naannolee biroo irratti kennamuu eegaleetu jira. Bidiruun irra jireessaan godaantota Itoophiyaa feetee turte qarqara galaana Yemenitti galagaluudhaan namoonni 38 du'anii jiru. Kanneen balaa kanarraa hafan lubbuu baraartotatti akka dubbatanitti bidiruun kun namoota 250 feetee akka turtee fi kan galagaltes bubbee hamaarraa kan ka'e akka ta'e ibsamee jira. Talaallee daa'imman Itoophiyaatii fi deeggarsi doolaara miliyoona 45 taasifamee jira. Sagantaa jalqabsiisa piroojeektii doozii 0 wisa talaalli dagaleessa daa'immaniif deeggarsi doolaara miliyoona 45 taasifamee jira. Saganticha qindeessummaa ministeera fayyaa tumsaa inisheetiivii waldaa talaalli giloobaalii fi UNICEF waliin ta'uudhaan hojiirra akka oolu ministeera fayyaa Dr. Magdas Dhaabaan ibsanii jiru. Xiyyaarri pirezidaantii itti aanaa Maalaawii fi qondaalota biroo 9 feetee turte achi buuteen ishee dhabamee jira. Xiyyaara kana barbaaduudhaaf deeggarsi adda addaa taasifamaa jira. Odeeffannoon keenyas kanuma Daniel Tasfaayee yeroo gaarii.